Oduu gammachiiftuu faayidaa qabdu hawaasa aanaa miidhagaa tolaa hundaaf waajjirri eegumsa fayyaa aanaa miidhagaa tolaa tajaajila inshuraansii sooressaa fi hiyyeessinis walqixxummaadhaan kaffaltii malee tolaan ittiin wal'aanaman kennaa kan jiru faayidaa hawaasaatiif ta'uu isaa beekee jiraattonni aanichaa gammachuudhaan fayyadamaa kan ture arraas afeerraa koottaa kaardii inshuraansii fudhadhaa yeroo labsu gammachuu guddaadhaani. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa dhaabbata yeroo rakkooti dhaqqabduu nama rakkateeti walqixxeessi situ qabataa fi dhabaati furtuu rakkoo hiyyeessaati miseensa inshuraansii fayyaa ta'uu nafshaalummaadha. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa karaa wal gargaarsaati gatii lukkuu takkaatiin lubbuu kuttuu hin deebine haa baraaru dhaadannoo jedhu qabatee kutannaan kan ka'e hoogganaa fi itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa miidhagaa tolaa kabajamoon obbo Adam Sheekaa gita fayyaatiin godinaa fi naannoo keenya bira darbee aanaa keenya sadarkaa biyyattiitti adda duree taasisuuf murannoon ka'eetiin jira isinis koottaa miseensa inshuraansii fayyaa ta'uun fayyadamaa ta'aa isiniin ja'a. Fayyaan badhaasa rabbiiti. Biiroo eegumsa fayyaa aanaa miidhagaa tolaa. Inshuraansii fayyaa miidhagaa tolaa nu yaamti labsa labsiteeti. Inshuraansii fayyaa miidhagaa tolaa nu yaamti labsa labsiteeti. Maal jettee fayyaan harka rabbii jirti sababsachuun dirqamaa nu hundatti waliin taaneeti fayyaa teenyaa fi tanaannootti seeggannaa hootaa jetteeti. Waliin taaneeti fayyaa teenyaa fi tanaannootti seeggannaa hootaa jetteeti. Kun gammachuu guddaadha fayyaa fi eeggachuu namoonni fedha. Kun gammachuu guddaadha fayyaa fi eeggachuu namoonni fedha. Fedhiin jiru addunyaan dhumtuu hedduudha isiif hin teene si fayyaadha. Fedhiin jiru addunyaan dhumtuu hedduudha isiif hin teene si fayyaadha. Inshuraansii fayyaa miidhagaa tolaa nu yaamti labsa labsiteeti. Inshuraansii fayyaa miidhagaa tolaa nu yaamti labsa labsiteeti. Maal jettee fayyaan harka rabbii jirti sababsachuun dirqamaa nu hundatti waliin taaneeti fayyaa teenyaa fi tanaannootti seeggannaa hootaa jetteeti. Waliin taaneeti fayyaa teenyaa fi tanaannootti seeggannaa hootaa jetteeti. Kun gammachuu guddaadha fayyaa fi eeggachuu namoonni fedha. Kun gammachuu guddaadha fayyaa fi eeggachuu namoonni fedha. Fedhiin jiru addunyaan dhumtuu hedduudha isiif hin teene si fayyaadha. Fedhiin jiru addunyaan dhumtuu hedduudha isiif hin teene si fayyaadha.